Akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa kudha amma yeroo oduu torbanitti oduu waliin abduu qabayyana. Kabaja ayyaana irreechaa ilaalchisee haala yeroon wal qabatee hawaasa keessatti dubbiin tokko oofamaa jira. Isa kanaan wal qabatee gumiin abbootii gadaa Oromoo ibsa laateen akka ibsetti irreechi baranaa hora Finfinneetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 23 harsadee Bishooftuutti ammoo fulbaana 24 bara 2013 kabajamee oolaa jedhaniiru. Dhaabni Abaa'oo Aggaammii dhaabicha irratti ta'u bu'uureffachuun sirreeffama godheen hayyu duree Abaa'oo Jaal Daawud Ibsaa waliin ta'uun hooggantoota haaraa muude. Hooggantoonni muudamanii fi ga'een hojii isaaniis Jaal Muhammad Raggaasaa dubbii himaa Abaa'oo, Jaal Baatee Urgeessaa hoogganaa qunnamtii hawaasummaa, Jaal Gadaa Gabbisaa hoogganaa siyaasa dhaaba Abaa'oo gochuun muudaniiru. Namoonni 22 gaazexeessitoota ONN dabalatee qophii sagantaa ayyaanaa osoo waraabanii kan qabaman hamma ammaatti mana murtiitti dhiyaachaa jiru. Manni murtii federaalaa dhaddacha tokkoffaa Ramaddii Araadaa dhimma namootaa fi gaazexeessitoota ONN ilaalaa oolee jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha tokkoffaa Ramaddii Araadaa dhimma namootaa fi gaazexeessitoota ONN ilaalaa oolee jira. Jalqaba irratti mana murtii kanatti hidhamtoonni 22 yommuu dhiyaatan nama lamaaf qarshii 4,000 mirga wabii kan eegeef yommuu ta'u kanneen hafaniif beellama qabateera. Namoonni mirga wabii eegameef kunneen Yaasin Faaris haalaan dhukkubsatee waan jiruuf manni murtii wabii eegeefii jira. Akkasumas Sabboontu Ahimadiif mirga wabii eegameefii jira. Hidhamtoota ONN kanarratti hanga ammaatti himanni kan hin dhiyaanne yeroo ta'u haa ta'u malee poolisiin federaalaa qorannoo irra jira jechuun mana murtiitti yaada isaa dhiheeffate. Manni murtiis galmee kana qoradheen murtii kenna jechuun har'a yookaan fulbaana 18 bara 2020tti dabarsee jira. Mishaan cirrii kanaan dura iddoo inni itti hidhame wallaalamee kan ture guyyaa har'aa beekamee jira. Mishaan dhalataa Oromoo lammii Ameerikaa yommuu ta'u seera malee ji'a lama Itoophiyaa keessatti hidhame. Armaan dura mirgi wabii qarshii 10,000 itti aanee ammoo mirgi wabii qarshii 20,000 eegameefii ture. Haa ta'uyyuu malee poolisiin gadhiisuu dide. Sababuma kanaan manni murtii federaalaa iyyannoon abukaattoodhaan waan dhiyaateef ajajoota armaan gadii kennee ture. Ajajoonni kunneenis poolisiin federaalaa dhugaa jiru yookaan dhuguma seeraan gadi lakkisee jira moo poolisii Oromiyaatti dabarsee kenne kan jedhu dhiyaatee akka ibsu. Poolisiin Oromiyaa dhuguma poolisii federaalaa irraa fuudhee jira moo miti? Qabee jira yoo ta'e maaliif? Haala kamiin? Kan jedhu qaamaan dhiyaate akka ibsu jechuun ajaja kennuun bu'aa ajajaa eeguudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 8 bara 2012 sa'a 4tti beellamee ture. Kun kanaan osoo jiruu maatiin yeroo murtaa'eef bakka inni itti hidhame hin beekan turani. Amma ammoo Mishaan Buraayyuutti hidhamee jiraachuu isaa maatiin odeeffannoo argatanii jiru. Obbo Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaan Garbaa iddoo tursiisaatti akka waliin ta'aniif oliyyannoo dhiyeeffatan irratti raawwii isaa ilaaluuf akkaataa beellamni laatame mana murtiitti dhiyaataniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mohammad mana tokko keessatti akka hidhaman godhamuun dhaddacha mana murtii irratti ibsame. Obbo Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaan Garbaa erga guyyaa to'annoo jala oolanii kophaa hidhamuun sirrii akka hin taane ibsuun nama biroo waliin akka kutaa qooddatan ajaja manni murtii dabarse raawwatamuu dhagahuuf fulbaana 15 mana murtiitti dhiyaatan. Abukaattoon isaanis nama kophaatti hidhuun seeraan ala ta'uu ibsuun iyyachuu isaanii BBC'tti himaniiru. Manni murtiis iyyata isaanii dhaggeeffate kophaatti hidhamuun sirrii miti jechuun nama barbaadan waliin mana tokko keessatti akka hidhaman murteessee akka ture abukaattoon isaanii kun himaniiru. Itoophiyaan maallaqa nootaa abbaa 10, abbaa 50 akkasumas abbaa 100 fayyadamaa turte guutummaa guutuutti jijjiiruun abbaa 200 dabaltee jirti. Gosootiin birrii kunneenis gabaarra kan oolan ta'uu ibsamee maallaqni hojiirra oolus qarshii 200 kan dabalatu ta'uu muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii beeksisanii jiru. Jijjiirraan maallaqaa kun deeggarsa sochii seeraan alaa, malaammaltummaa fi kontiroobaandii ittisuuf ni gargaara jedhameera. Maallaqa haaraa irratti mallattooleen kaa'aman maallaqni seeraan alaa akka hin maxxanne taasisuufis ni gargaaru jechuu dubbataniiru. Kana malees qaroo dhabeeyyiin harkaan tuttuquun gatii maallaqichaa adda baasuu ni danda'u. Oduun torban kanaaf fulbaana 18 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.